Xiqqoo isiniin tasaakkabu. Joo Baayiden jechuun nama dheengadda poolisiin isaa Ameerikaa keessatti George Floyd gaafa poolisiin ajjeese aangoo isaa irra gaafa dhufe daa'ima isaa jilbiiffatee dhiifama gaafate. Ilmoo George Floyd jechuudha. Hagana dimokiraasiitti amana. Hagana nasbeen namaa isa biratti qiimaa qabdi jechuudha. Isinii galaami. Jilbiiffatee ilma George Floyd dhiifama gaafate. San qofaa miti. Birrii miiliyoona meeqa ta'u ka umrii isaa guutuu firri George Floyd nyaachuu danda'u kaasaa kafale. Poolisiin sun haga ammaa harka seeraa jira. Argite? Haga ammaa poolisiin sun harka seeraa jira. Mallaqa zarii mucaa gurbaa sanii jechuudha George Floyd nyaachuu danda'u. Mootummaan Ameerikaa doolaan Joo Baayideniin kun kaasaa kafale. Isin nama akkanaatiif Abiyyi walii fiduudhaaf yoo deemtan sheemiin isin hin qabu jiran. Nuti osoo Abiyyiin nama ajjeesuu baate osoo Abiyyiin dhuguma san akka isin jettan san nama qulqulluu ta'ee duran dhaabannu bar. Hin falminuu bar. Diqqoollee fuula ittiin guurru bar. Kolfinee gammannee abbichuu jedhaanii wajji deemna malee wanni isa nu jibbisiisee isarra nu duulchisu takka illee hin jiru bar. Har'a ammoo isinummaan kaleessaa sun garagaltanii wayita Joo Baayiden arrabsitan. Wayita Joo Baayiden irra duuluu barbaaddan. Wanni isinii siqu takka illee hin jiru. Kaleessa Tiraampiin doolaan biyya Arabaa hundi hin jibba doolaan Tiraamp. Biyya Arabaa marti isaa jechuudha. Mootummaa Tiraampiin jechuudha. Awurooppaan hundis hin jibbiti. Anatu isinitti hima waa'ee Tiraamp. Kana ammoo addunyaan hundi jalaa dhageetti. Waan Joo Baayiden jedhu mootummoonni doolaan biyya Arabaa doolaan Awurooppaa kun hundi biyya Awurooppaa keessa jirrutuun jechuudha. Namni Ameerikaa jalaa biyya har'a Ameerikaa jalaan dhageenye takka hin jirtu kana qabadhaa. Warri har'a Joo Baayiden irratti duuluu deemtan boolla keessa dhufii gadi qotattanii gaffageessaa jirtan. An dhuguma isinitti hima. Maaliif isa waa godhuu hin dandeessan. Ameerikaan akkaataa itti sochootu beeyti. Akkaataa itti deemtu beeyti. Ragaa waliin deemti. Ragaa qabatamaatiin sin sochooti. Itoophiyaa fi Eertiraa wal madaalchisuu hin deeminaa jiran isin. Tokkoffaa dogoggorri bakka kanatti jira. Eertiraa fi Itoophiyaan tokkoo miti jiran. Itoophiyaan biyya qarqaarsa addunyaatiin jiraattuudha. Itoophiyaan biyya qarqaarsa baankii addunyaa baankii Awurooppaa mootummoota gamtooman EU irraa biddirii mallaqa kumaatamaan itti kennanii ittiin jiraattuudha. Isiyaas Afwerqii jechuun beeytanii umrii isaa waggaa 30 keessatti takkaa bishaan qorraa oo'a gosa gosaan dhiqatee hin beeku. Bishaan kanatu qorraa kanatu oo'a jedhee dhiqatee hin beeku. Haroo keessaa jaldaliin naqatee jardalitti naqatee jardaliin dhiqata Isiyaas Afwerqii. Maalitti waa'ee jiru addunyaa beeka Isiyaas. Mee maaltu kanatti madaalama jiran? Nama jardaliidhaan bishaan dhiqatu gizee mara Asmaraa keessaan bahu. Magaalaa gudditti Tigraay keessaa bahuu hin danda'u. Achuma ta'a. Waggaa 30 Abiyyiin ofii isaatii dhaqee goda keessaa fuudhee olii gadoo fi akka isaa ta'uudhaaf wayita deemu. Namichi kaleessa Awurooppaa dhufe. Namichi kaleessa Ameerikaa deeme. Namichi kaleessa biyyoota guddatan biyyoota akka Jarman, biyyoota akka Faransaa, biyyoota akka Ingiliis, biyyoota akka Ameerikaa kana dhaqee biyya guddatte tanaan wal arge Abiyyiin Ahmad akkamitti akka Isiyaas Afwerqiititti gadi deebi'ee karra cufadhee manuma keessa taa'a. Bahardaar dhaqee ol deebi'a. Adaamaa dhaqee ol deebi'a. Jimma Abbaa Jifaar dhaqee ol deebi'a. Baalee Roobee dhaqee ol deebi'a. Shaashamannee dhaqee ol deebi'a. Naaziriitii dhaqee ol deebi'a. Dirre Dawaa dhaqee ol deebi'a. Jireenyi kiyyaa gatti maxanatti haa deebi'u jedhee wayita Abiyyiin Ahmad sadarkaa kanatti gad uf buusu. Sadarkaa Awurooppaa deemuu irraa citee. Sadarkaa biyyoota Arabaa deemuu irraa citee. Sadarkaa Ameerikaa dhaquu irraa citee. Magaalotuma Oromiyaa Bahardaar dhaqee Gondar dhaqee achirraa yoo as deebi'u magaalaa guddittii Shaashamannee asiin Asallaa Adaamaa Naaziriitii magaalota kanneen jechuun ka akka naannoo kanneen keessa deema. Maqaleellee kana booda Fataa Zanaa jedhee dhaquu hin danda'u. Haa ta'u Maqaleellee maa dhaqome. Haga ammatti isa waraana harka qabami waraanni Shaabiyaa waan achi jiruuf Maqaleellee dhaquu hunuma danda'a. Sadarkaa kanatti Abiyyiin Ahmad gaduuf deebisuun isinuma warra abbichuu jedhu isinitti hin dhagayamu. Wayita Isiyaasiif Abiyyi waliin madaaltan. Dogoggora guddaan keessumattuyyuu ammoo wanni kun waan isaa ta'uu mi beeka. Isiyaas Afwerqii uummata miiliyoona meeqa bulchaa jira. Takka jedhaa tokko kana beeka. Itoophiyaa keessa uummanni irra baay'inni miiliyoona meeqa? Miliyoona 115 akka miidiyaan wanni Ameerikaa tokko baasee lafa kaayetti. Sunuyyuun caala hin ta'u. 115 miliyoona 115 namni hoogganu. Addunyaadhaan walii galuu isa barbaachisa. Awurooppaa walii galuu isa barbaachisa. Ameerikaa
Abiyyi Ahmad dhiisii jarana. Itoophiyaa har'a liqii biddirii Ameerikaa baankii addunyaa World Bank akkasuma OEU fi mootummoonni gamtaa Awurooppaa qarqaaran kana dhiisi. Biyyoonni akka Ruusiyaa, biyyoonni akka Raashiyaa, biyyoonni akka Chaayinaa Ameerikaa jalatti bultii bara. Kana amantaniisin warroonnummaan akka Raashiyaatii fi akka Chaayinaa warroonni gahee waraanaa qaban, teknoolojii qaban ufii isaaniitti Abiyyiidhaaf liqii kennan. Warri meeshaa waraanaa Abiyyitti gurguratu. Chaayinaa ittiin dubbatu bara. Maaliif? Ameerikaa ittiin dubbatu nama jedhu. Ameerikaa jechuun akka isin qallaalii gootanii ilaaltan sanii miti. CA wanni jedhamu kuni eddoo maratti nama qabdi Ameerikaan eddoo maratti. Eddoo maratti jechuudha. CA jechuun bar namuma sibira jiru bara ittiin beektu maqaatu CA dha malee isaan eddoo maratti kadalagan nama qaban mallaqaan qaban eddoo mara sibira jira. Ameerikaan har'a Itoophiyaa keessatti rakkoo kaasuu osoo barbaadde Abiyyi Ahmadin nyaatti halkan takkaan nyaatti. Maal taatanis wanni waa dalagu birriidha bar wanni waa sochoosu bizinesaa bar. Amma maaltu dhufe? Osomaa tuffatan tufferaadha dhalti jedhan. Ameerikaan maal goote? Abiyyi Ahmadin kadhatte. Lakki waraana Shaabiyaa baasi. Lakki nagaa buusi. Lakki araarame. Lakki ummata hiite gadhiisi. Filannoo godhaa jirtu kanarraa lakki dhaabbadhu ima dide. Ittuma siqan ima dide. Suutumaan itti deeman ima dide. Ameerikaan oma takkaa fiduu deettu. Ameerikaan faayidaan qabdu. Yaa akii mee laala mootummoota guddatan jechuu laalame. Mee mootummoota guddatan jechuu laala. Yeroo ummanni Ameerikaan jidduu torbee amma ji'a dabreessan keessa xiqqoo isii taragaaggaate san ummanni Ameerikaan Abiyyi dhiifte ka jedhu madaalee nama jiru jira. Isin dhiisaan jirtu. Waan jetteen san godhaan jiru yeroo kennitee fi bira taa'aa turte. Amma maal godhu jirti? Maal godhaa jirti amma? Qoqqobbii dinagdeetii fi hooggantoonni olaanoon naannoo Amaaraa akkasumas biltsiginnaa warri jedhamanii fi Eeltiraan gara biyyoota Awurooppaa Ameerikaa gara Ameerikaatti akka isaan deemuu hin dandeenye qoqqobbii irra keettee jirti. Abbootii qofaa miti. Aangoota mootummaa qofaa miti. Maatii isaanii. Laal Abiyyi har'a ijoolleen isaa eessa jirti jedhan. Mee dhuguma rabbiititti dhuguma rabbii Ameerikaa tuffattanii. Ameerikaan oma takkaan fiddu jettanii. Ijoolleen maan Abiyyi Ahmad shamarran lamaan sun eessa jirti? Mee kanuma nutti maasin har'a Ameerikaa maal fiddi Ameerikaa? Ameerikaan maal hin finne? Ameerikaa jechuun warra har'a Abiyyiin ilmaan isaa nageennaaf itti ergatee ijoolleen isaa Ameerikaa keessa teettee barataa jirtu bara. Tayyib akkami kun? Akkamitti deema dubbiin? Gaafa Ameerikaatti najamne ijoollee teessammaaf Ameerikaa ergitu. Gaafa Awurooppaa jalaan dhageenye ijoollee teessammaaf Awurooppaa dhuftu dachaasuu qabdan gara biyyaatitti jechuudha. Isinii galee wanni ilmi hiyyeessaa qofti biyya sanii dhumuuf hin jiru. Wanti ilmi hiyyeessaa qofti Itoophiyaa keessaa rasheedamuuf hin jiru. Nasbeen ijoollee teessanii qaqqaalii biyya faranjiitii ergattanii har'a Abiyyiin shamarran lama qaba lamaanuu Ameerikaa jirti. Achi barataa jirti. Gaafa dubbiin itti jabaatte jaartiin isaallee Ameerikaa deemti. Har'a kunis dhooggamee jira jechuudha. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Baga hinjifatte qeerroo. Baga hinjifatte girrisa. Dhugaan tee baga hinjifatte. Baga sii baate dhugaan Hacaaluu Hundeessaa. Har'a Abiyyiin Ahmad ijoollee isaa Ameerikaa keessa kaa'ee. Ambaasaadar Diinaa Muftii ijoollee isaa Ameerikaa keessa kaa'ee. Dammaqaa Mokonnon ijoollee isaa biyya alaa kaa'ee. Daani'eel Kibriit ijoollee isaa biyya alaa kaa'ee Ameerikaa matana jirti ijoolleen jara. Ameerikaan kana mara quba qabdi. Galmee jaraa beeyti. Bakka mucattiin Abiyyi galtu beeyti. Awurooppaan akkasii daa'imman teessan ta'u warra Awurooppaa keessa jirtan warra biyya taa'ee jeequmsa kakaasu qoqqobbii akkanaa kanatti irra kaayame. Wanni kanaa olii hin jiru. San qofaa miti. Meeshaa waraanaa Itoophiyaatti akka hin gurguramne Ameerikaan murteessuudhaaf deemti. Biyyi meeshaa waraanaa takka Itoophiyaatti gurguramte Itoophiyaa waliin shororkeessaa jedhamte addunyaa biratti saaxilamti. Kanaafi biyyoonni akka Chaayinaa biyyoonni akka asiin Raashiyaa Faransaan kun hin gurguran amma booda Abiyyi Ahmaditti meeshaa waraanaa hin gurguran tasuma waan arguudhaaf teessanii Ameerikaan hin tuffatamtu yoomuu biyya guddatte biyya addunyaan jala dhageettu Awurooppaan biyya jala dhageettu biyyoota Eeshiyaan jala dhageettu har'a maali dheengadda kanaan dura biyyi sadii EU irratti waa'ee gamtaa Awurooppaa irratti wayita marii godhanii Itoophiyaa irratti waa'ee dhimma biyya tokko keessan seenuu irratti wal falmaa turan biyyoota san keessaa biyyi sadii jalqaba irratti faallaa biyyoota kaawwanii dhufan Chaayinaa Raashiyaa fi Hindiidha. Isaanis isa dhumaa irratti bakka takka deebi'anii walii galtanii afaan tokkoon ibsa baasan jechuudha. Yoo dubbiin jabaattu martuu ufitti deebi'ee of laala bara. Chaayinaa yoo dubbiin itti jabaatte Itoophiyaadhaaf hin yaaddu ufiif yaaddi malee.
Raashiyaan yoo dubbiin itti jabaatte Itoophiyaadhaaf yaadu ufiif yaada mootummaan Chaayinaa. Maaliifi CA wanni jedhamu kun Chaayinaa keessallee akkasuma jira. Raashiyaa keessa Ameerikaan akkasuma humna qabdi. Iddoo hundatti mootummaa addunyaa wanni jedhamtee kaayamteefi sababa malee miti jechuudha. Amma wanni amma Ameerikaan ittiin deemaa jirtu kun isteeppii ajaa'ibaati akkaataa itti seera addunyaan cabsinetti. Akkaataa idil addunyaatti itti socho'aa jirti. Mee laalidha isteeppiin deemaa jiranii bar laala. Jalqaba maal godhan? Taa'ii aniini birrii irraa kutan Abiyyi Ahmad. Ameerikaan awwala mallaquma irraa dhaabdee bara. Awurooppaan awwala mallaquma irraa dhaabdee amma adabbitti seenan adabbii noo tartiibaan deemaa jira. Jalqaba irratti lakki. Abiyyi maaltu isa adabsiisaa jira beektanii? Ganaa tarkaanfii waraannummaan gara Itoophiyaatti ergamee Tigraay keessa akka waraanni Eertiraa ba'u addunyaan godhuudhaaf deemti. Kunillee isa dhumaa irratti ni dhufa. Akkamitti dhufa? Har'a mootummaa kana adabaa jiran. Qondaaltonni ol'aanaan warroonni akka Abiyyi Ahmad irraa kaasee Daani'eel Kibriit, Ambaasaddar Diinaa Muftii, wucci guddaa ministeerii akka Dammaqaa Mokonnon, Pireezidaantii Saalawarq Zawudee ka akka haadhatti lahee yaamii jechuu, Adaanechi Abeebee, obbo Shimallis Abdiisaa, Aganyoo Tashaageer. Jarri kunniin ijoollee isaanii biyya faranjii kana ergachuu hin danda'an, dubartoota isaanii biyya faranjii kana ergachuu hin danda'an. Dubbiin jabaataa deemaa jira beeka. Bakka kanatti maaltu deema? Isa dhumaa irratti addunyaan qoqqophii keettee gaafa Abiyyiin amma waan tokko osoo waan feene isin gootani. Osoo waan fedhe godhee uummanni Itoophiyaa guutuu waliin dhaabate Abiyyiin waan takka addunyaa harkaa bahuu hin danda'u. Kana an amma jala sararee isinitti hima. Wanni Abiyyiin addunyaa harkaa bahuu hin dandeenye maali beektu? Waraana Isiyaas Afwerqii Tigraay keessa jiru. Yoo Abiyyiin Ahmad hin baasin addunyaan abadan Abiyyi Ahmad hin dhiistu kana amana. Kana qabadhaa uummanni Tigraayis ammoo saba jabaa, saba goota, saba qabsaa'aadha. Alaayis tokkummaa qaba beekaa uummanni Tigraay akka Oromooti miti. Oromoon wal basaafne, wal fidne, wal qoonne, wal fidne, wal diqqeessine, wal fidne. Tigreen har'a hayni jirtu sun ta biyya alaa jirtu, ta Awurooppaa jirtu, ta Ameerikaa jirtu, ta Awustiraaliyaa jirtu, ta Kanaadaa jirtu, ta Ingiliiz jirtu. Tokkummaadhaan gurra tokkoon waan aktiivistiin isaanii jedhe, waan hoogganaan isaanii jedhe ajajaa nu jittii kanii mallaqa jennaan gizee takkatti biiliyeena meeqa guuran. Mallaqa jennaan gizee takkatti biiliyeena meeqa buusan. Kanarraan nama jabaa akka Dr. Tedros Adaanee qaban addunyaa keessaa jechuudha. Kanaan Abiyyiin Ahmad osoo waan fedhe godhe waraana Shaabiyaa, waraana siyaasa Afwerqii jechuudha. Eertiraa keessaa yoo ka hin baafne taate wanni duuba deebitu takka illee hin jiru addunyaan. Osoo Oromoon har'a akka jirru kana girri isaallee Abiyyii deeggarree jechuudha. Waan fiduu dandeenyu takka illee hin qabnu. Kana isinitti himaan isin warra Abiyyi waliin wacu dhiisi. Osoo Oromoon keessumaaf alaan gadi ba'ee Abiyyi Ahmad hiriira ba'e warrummaan ala jiru diyaaspooraan kun jechuudha. Amma nu Abiyyiin xilaata kennaami irratti hiriira baanaami. Osoo nuyyuu Abiyyi Ahmad hiriira baane waraanni Tigraay keessa jiru waraanni Shaabiyaa sun ba'u malee addunyaan Abiyyi Ahmad dhiisuudhaaf hin teessu. Kana qabadha. Kana qabadhaa warri sammuutti qabatan. Dubbiin kun dubbii ijoo. Waan har'a Abiyyi Ahmad ashabbaarii shororkeessaadha jedhamee addunyaa biratti isa saaxile tokko kana. Tokko kana. Lammaffaan ammoo ummata Tigraay keessa beelaadhumaa jiru karaa banuu dide. Akka qarqaarsi achi ga'uuf. Warroota qarqaarsa ummata kanaa deeman ugguree karaarratti ajjeesaa ture. Nama meeqa du'e. Rakkoo kana osoonummaan diyaaspooraan Abiyyi deeggarre Ameerikaaf Awurooppaan ummata Tigraay ka dhumate waraana Shaabiyaa Tigraay keessa jiru baafamu malee Abiyyi waliin araaramni takkas hin jiru. Tarkaanfiin uf duuba deebuus hin jiru. Isa dhumaa irratti waraana qabdi addunyaan akkuma isiniin jedhe laa. Waraana qabdi waraana shokokii meeshaa Abiyyi ilaal. Waraana naatu ka teknoolojii waamaraan xumurame. Kanaaf was sodaatti addunyaan. Waraana yoo har'a Suudaanitti gadi naqan Suudaaniif Itoophiyaan har'a xilaata. Suudaaniif Masriin har'a xilaata. Keeniyaaf Itoophiyaan har'a xilaata. Abiyyiin waan takka harkaan qabu jaran. Abiyyiin surree isaatii fi daa'ima harka qabatee deemuun ka guddifate saniin alatti maasaraa mootummaa jettan saniin alatti waan takka harkaan qabu. Anjaartii isaatu akka isa harka jirtu rabbitu beeka. Taanuma wanti biraa wanni inni harkaa qabu takka illee hin jiru. Dhugaa isinitti himaan. Biyya ka bulchaa jiru Tigraay guutuu waraana Isiyaas Afwerqiiti. Guutumatti jechuudha Tigraayin ka hoogganaa jiru waraana Shaabiyaati. Namni tokko waraana biyya tokkoo fidee biyya tokkoo gannaqee hin jegnaanu. Itoophiyaa abbaatochi bootaan mallisaalle. Ya abbaatochi bootaa jechuun kun jalqabumaa maalirraa dhufe? Bootaa abboota kennaatti deebina wayita Abiyyiin jedhu abboonni isaa kun kami beeytu? Waaqoo guutuu isinif fakkaata.
jaarraa bagadaa isinif fakkaata elemoo qilxuu isinif fakkaata taaddasaa birruu isinif fakkaata hayilee fidaa isinif fakkaata maammoo muzammir isinif fakkaata boota abboota keenyaatitti hin deemna ya abbaatochi bootaan hin mallisaanleen እንደ አባቶቻችን ወደፊት እንሄዳለን አንድነትን እንቀጥላለን ወይ ተጀዱ ከና ማን አባቴ ስትል እኔ አባቴ ምኒልክ ነው እኔ አባቴ ኃይለሥላሴ ነው እኔ አባቴ ደርጊ ነው ይላል አብይ አህመድ የሚገርም ነው እኮ ከና በሩጂን ይሳ ቦታ አቦተ ከና አከከሌስ አቦተ ከናቲ ሀርከ ወልቀበኔ ሶቾነ ጃ አቦቲን ይሳ ኩኒ ዋቆ ጉቱ ሲፈካቴቲ ሚቲ በር ኃይሌ ፊዳን ዘይን ታደሳ ብሩን ዘይን ኤሌሞ ቂልጡን ዘይን ማሞ ሙዘምሪን ዘይን አቦታ ከናቲቲ አከ አቦታ ከናቲቲ ወይ ተጀዱ አብይን ዱጉማን ዱገት ሆገና አማራ ለፈራ ወኒ ጥሩራ ጅሩፍ ሀዮታ አማራ ለፈራ ወኒ ደበምሲሳ ጅሩፍ ኡመት አማራ ጎወምሴ እንደ አባቶቻችን አንድነት ጠናክሬ ወደፊት እንሄዳለን ወይ ተጀዱ ከና አቦታ ከሰን በከቡ ኢሲን ዳሌ ጅራ ኡመት አማራ ጅዳኒ ጅራ በር ኢሲን ዳሌ ጅራ ኢሲኖማ ሆገናን ቀብደኒ hoggana isin qabdan hunda isaa isin keessa ajjeese anatu isin hoggana boota abboota keessanii boota kaleessaa tamililik xaayitu lijiyaasu atsee tedros boota abboota keessanii faajee kaleessaa tamililik taayila sillaasee tamangistu tanniin anatu achiin isin gayaa na jala hiriiraa jedhanii bar oromoo joota na beeyte qofa abiyyi falmuu dandeessa wayta hiriira mararratti iddoo walgayii geggeessu mararratti ya abbaatochaatiin የአባቶቻችን ታሪክ እንደግማለን ወይ ተጀዱ ማል ጀቹ ይዛት የአባቶቻችን ታሪክ እንደግማለን የአባ ጅፋር ታሪክ ነው የዋቆ ጉቱ ታሪክ ነው የኃይሌ ፊዳ ታሪክ ነው የማሞ ሙዘምር ታሪክ ነው የዋቆ ጉቱ ታሪክ ነው የማን ነው ከነጋፈቹን ስረጅራ ኦሮሞፍ ጋፈቹ አባ ጅፋሬ ሙጫን ኩና ለመሰኝ ሞቲ ትንጀተኒን አብይ አህመድ ሴና አባ ጅፋር ገልማንገው ደማ ጅራ ሴና ዋቆን ጉቱ ረድዱ የገልማንገው ደማ ጅራ የአባቶች ቦታን እንመልሳለን ወይ ተጀዱ እንደ አባቶቻችን አንድነት ጀዴ ተኩማ ጠረከሬ አቀቦተ ከናቲ ገረፉል ዱራቲ ደምነ ጀዴ ወይ ተወልገይ መረረት ኤዶ መረረት ዱበቴ ጀዱ ኦሮሞ ሶንታኒ አማራ ገመቺሳ ጅራ ኦሮሞን ኡመታ ገነ ወላሉማ ቀቡዳ ኡመኒ ኦሮሞ ኡመታ ገነ ወላሉማ ቀቡ አብይን ቦታ አቦተ ኢሳ ተሚፍ ደማ ጅራ ጀተኒ ዱራ ዳባቹ ደደብደን ጀቹ አቀራቲቲ አዋታ ከሲኒቲ ሙዴማ ኡመታ ከነ አብይን አህመዶ መፈደለ ሶ ጎዴ የአባቶች ቦታን መልሳለ ዮ ጀዴ አቺ ደቡ እንደንደው ወሪ ዱጉማ ኦሮሞ ዳፍ ቁቃማ ቀቡ ሂደሜ ወራ ከሚቲ አባቶች ቦታ ትላለ ጀዴ ሰዱራ ዳባቱ ተቆቺ በደ እንጅሩ ወራ ጀግኖኒ ጀቹ ጎቶኒ ካካ ጫሉ እንዴሳ ጀፈሜ ካካ ጀዋር ሂደሜ ካካ በቀላ ሂደሜ ካካ ዳውዱ ጉረሜ ወሮኒ ገራ ወሮኒ ኛቴ ዱጉ አና ፋኒን አኒ ኦሮሞ ዳ አኒ ሰባን አካሲ አኒ ሰባ ኦሮሞቲ ፊንጀዱ ናም ተቆ አብይ ዱራ ዳባታ እንጅሩ አባቶች ቦታ ወይ ተጀቱ ከና አቦኒ ከከሚ ወይ ተጀደ ነም ነብይ ጋፈቱ ደባን akka abboota keenya kaleessaatitti wayita abiyyiin jedhu kana abboonni kee kaleessaa eenyu jedhee gaafachuu nama dhabame oromoo keessaa haggonaa oromoon qabdu keessaa mootummaa naannoo oromiyaa warra ofiin jedhu keessaa oromoo ati kaleessa taariini kee maali ajjeefamaa turte fannifamaa turte qalamaa turte taariini abiyyiin abboota isaatiin nutti dhaadatu kuni minilik irraa kaasee haayila sillaasee dabalatee dargii dabalatee xaayituu tedros lijiyyaasuu irraa kaasee agarraatitti warra dhufe taarika abboota kanaa wayita jedhu kana oromoo matakka quban qabu jechuu isaati bara biyyin ahmad isin ammoo abbichuun oromoodha tokkochi kun oromoon nu dhufe ilmi oromoo dhufe angobbaye isa akkam goone achi sochoofna isa achi baafnaan eenyuun bakka buufanna abiyyi yoo achi taa'e maasii godhaa jira mee maasii godhe afaan oromoo takkatti dubbatuun alatti abiyyiin dhufe aga aangoo qabate gaafii kana oromoo deebise jedhi naafi mimee rabbii keeti jedhi har'a abiyyiin aangoo harkaa qaba mee oromoo abiyyi walgayii mararratti boota abboota keenyaatti deebinaan alatti waan biraan dubbatu gaafii ati kaleessa wayyaanee gaafataa jirtu takkatti deebii siin kennine gaafa aangorraa yookaan ameerikaan yookaan awurooppaan dhiibbaa itti gootee abiyyi ahmad aangorraa kaafte deebii sii deebisa gaafa awurooppaa yookaan ameerikaan dhiibbaa gootee shimallis abdiisa aangorraa kaafte deebiin sii deebiti maaliif oromoo hagana muluu wallaalaa taata maaliif oromoo hagana muluu cimjettee teetta abiyyiin irra kokkee qabamee jira Awurooppaan isa qabde Ameerikaan isa qabde yoo tolaanditi giddiidhaan aangoo gadhiisuu deema mee gaafii kana deebii oromoo gaafni abiyyiin deebisu gaafa maasaraa mootummaatii bahe moo har'a wayita maasaraa mootummaa jiru kana silaa deebii kenna nu deebisuu qaba inni deebiin ummata deebisaafii jiru deebii ummata amaaraa deebisaa jira waan amaarri gaafate galmaan gayaa jira finfinnee irratti yoo laaltan
ummanni amaaraa wanni isaan barbaadan magaalaa Finfinneeti. Magaalaan Finfinnee guutumaan guututti ummata amaaraatii muramtee saabataa jirti. Sababiin kuni maali? Abiyyiin amaara dhaalee jira. Yoo walgahii irra waa dubbatullee boota abboota kennaa kalee isaatiitti hin deebinaa. Akka abboota kennaatti harka wal qabannee deemnaa jedhan ummanni amaaraa abboota isaanii hin beekan. Nutis abboota kennan beeyna. Isin abboota keessan beeytanii jiran. Hin beeytanii mi yaa miskiinan rabbi. Abboota keessan beeytanii. Yoo abboota keessan beeytan abboonni Abiyyiin walgahii hundarratti dhufee jedhu sun nun ilaallatu jira. Isin Minilikii miti abboonni isin qabdan. Hayila Sillaasee miti abbaan keessan. Dargii miti abbaan keessan. Liju Iyyaasuu miti abbaan keessan. Atsee Xeedrosii miti abbaan keessan. Xaayituu miti abbaan keessan. Waaqoo guutuu fa'a Oromoo kee. Taaddasaa Birruu fa'a kee. Hayilee Fidaa fa'a kee. Maammoo Muzammir fa'a kee. Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a kee. Abboota achiin bootaan hin mallisaallee wayita Abiyyiin uummata amaaraa waliin jedhu eenyuun jechuu jira. Oromoon har'a akkamitti dammaquu dhabde? Warri dammaqe tokkochi hin jiraanne. Ilaalaala. Warri jecha Abiyyii kanatti dammaqe tokkochi hin jiraanne. Kun hidhaa jira, kun ajjeefame. Kun hidhaa jira, kun ajjeefame. Warri jecha Abiyyiin Ahmad jedhu kana dura dhaabate. Wallaahi laziim dubbiin kun dubbii dhugaa isiniif haasa'u jiraan. Waan biraachuu iyyuu hin tarru. Mee Abiyyiin Ahmad irra dubbiin itti jabaatte? Dippiloomatiin isaa harkaa kufe. Ekonomiin isaa harkatti qabame. Har'a viizaa biyya ambaa deemuu hoogganaa qondaala olaanaa mootummaa Itoophiyaa kan mootummaa Eertiraa naannoo Amaaraa irraa kaasee maatii isaatiif viizaan hin kennamu. Mataa isaaniitiif viizaan argatan. Awurooppaa irraa citaa jiru. Isa dhumaa irratti maal ta'uudhaaf deemu? Aangoo gadhiisuudhaaf deemu. Abiyyiin har'a deebii Oromoo keessaa takkatti deebisuu hin dandeenye. Isinillee gaafachuu dhiiftan. Gaafachuu dhiiftan. Bakkuma inni achi seene maasaraa seene abbichuuko bareedaa koo. Kanumatti haftan isinillee. Kanumatti gaafii kaleessa gaafattan. Abbaa biyyummaa. Oromoo daangaan isaa haa sararamu. Finfinneen ta Oromooti. Finfinneen ta Oromooti. Feesbuukaan. Garuu abbaa qabdi Finfinneen. Finfinnee Amaarri fudhate. Amaaraa akka kennaa jiru ilma Oromooti. Amaarri humnaan hin fudhanne Finfinnee. Lolaanis hin fudhanne. Gootummaanis nu caalee hin fudhanne. Ijoollee teennatu kenneef Amaaraa Finfinnee. Amaaraan komatiin namni Finfinnee Amaaraa kennaa jiru Abiyyi Ahmadi. Shimallis Abdiisaati. Adaanechi Abeebeeti. Jarri kun ilmaan Oromooti miti. Silaa jara kanatu gaafii abbaa biyyummaa Finfinnee nu murteessaa bar. Afaaniin Oromoodhaaf hojjanna jedhan ofii Amaaraaf hojjetu. Yaa subhaanallah. Maali jaradha hojii dhakkaraa jira bara. Wayita qaleessa taarika Itoophiyaa keessa Oromoo cabse jedhan soba isiniif fakkaata. Adaanechi Abeebee intala Oromooti. Shimallis Oromoodha. Abiyyiin Ahmad Oromoodha. Biraanuun Juulaa Oromoodha. Baacaan Dabalee Oromoodha. Yilmaa Mardaasaa Oromoodha. Jeneraal Muhammad Oromoodha. Kuni marti ilmaan Oromooti. Osoo jarri kuni marti aangoo qaban Finfinneen akkamitti Amaaraa qoodamti? Eenyutu qoodaa jirare? Oromootu isaanii kennaa jira jechuudha. Maaliif nu jalatti bula? Nutu isin hoogganan qabdanii. Dhugaadha Amaarri hoogganan qabu. Yooma sanuu ta'e dachiin kennamaa qoodamaaf. Amma nam tokko jitaree Amaara komataa bara. Amaara tokkana nu godhe. Amaara dachii kenna fudhate. Wallaahi Amaara dachii kenna kan kennaa jiru ilmaan Oromooti jara. Maal taatan isin? Amaarri bar ummata dheengadda jeneraalli poolisiin komishiniin naannoo Amaaraa du'ee guyyaa takka gadi bahee imimmaan isaan boo'inii bar. Guyyaa tokko gadi bahee hiriira isaan bayinii bar. Ummata Amaaraa jechuun kana bar. Isin ummata Amaaraa maa komattan? Namni ummata Amaaraa dachii teenna kennaafii jiru ilmaan Oromooti. Mee aadde Adaanechi Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinneeti. Maaliif dachii Oromoo qooddi? Mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ilma Oromooti. Ilma Tuulamaati. Yoo dachiin tunuu dachii Tuulamaa taate nu Oromummaa iyyaa jirra. Dachiin dachii Tuulamaati. Shimallis ilma Tuulamaati. Maa kenna dachii kana? Maa qooda? Oromoodhaaf hin kennu. Gaaf akkas ta'e Oromoo kana maaliif achitti cabde? Oromoo bakka itti cabde deebite. Bakka itti fayyitetti galte jedhee wayita kaleessa waan akkasii haasa'aa ture. Har'a hoo. Kanaaf wanni takka wanni isin beekuudha qabdan. Dachii teenna guutuu ilmaan keenya guutuu gurguraa akka jiru Oromoodha. Amma waa takkatti wanni isinii galuu qabu maali? Abiyyiin Ahmad deebii Oromoo takkatti osoo hin deebisiin aangoo irraa bu'uudhaaf deema. Qabadhaa dubbii kana. Deebii takkatti daangaan Finfinnee haa sararamu. Finfinneen ta Oromoo haa taatu. Hidhaaf ajjechaan nurra haa dhaabbatu. Oromoon abbaa biyyummaa isaa haa mirkaneeffatu jettanii gaafii kaleessa wayyaanee gaafattan san. Har'a Abiyyi Ahmad gaafachuu hin dandeenye osoo deebiin takka isiniin deebi'in yoo Abiyyiin Ahmad gaafii kana keessaa takka isinii deebise qabadha.
takkatti gaafii takka yoo abiyyiin isinii deebise waluma arguuf jirra yoo rabbi lubbuun kaa'e warri lubbuun jirtanii magartan carraa deebii oromoo deebisuu argachuu neetu sanumaayyuu innis deebii oromoo deebisuu yaadan qabu qabadha osoo aangoma san irraa iyyuu diriirfatee ture haga fedhe har'a abiyyiin nama takkan sodaatu hin beeytanii hin beeytan moo hin beeytan kana abiyyiin biyya san keessatti kan nama ajjeesuu isa ka seera baasuu isa ka nama hidhuu isa jala ta'ee sirni inni ittiin nama bulchu Isiyaas Afwerqii Biraanuu Naggaa Andaargaachoo Tsiggee namicha jedhamu kana jara kana waliin biyya bulchaa jira deebii oromoo wanni deebisiisuu isa dhoorge Isiyaas Afwerqiiti abiyyiin ufitti amantummaan qabu namatu isa ajaja yookaan jaartii isaattu ajaja yookaan Isiyaas Afwerqiittu ajaja yookaan Biraanuu Naggaattu ajaja yookaan Andaargaachoo Tsiggeettu ajaja abiyyi irraan taranii osoo abiyyiin biyya san bulchu alaabaa Ameerikaa gubnaa jedhanii rakkoo gana ga'u kakaasanii har'a qoqqobbiin kun marti wanni irraa dhufe alaabaa Ameerikaa gubna ka jedhu kanarraayi waraanni Tigraay Eeltiraa Tigraay seenuu kanarraayi rakkoo kanarraa kaka'e wanni kun marti dhufe kanaafuu oromoo abiyyiin Ahmad ufitti amantummaan qabu biyyallee ka bulchaa jiru Isiyaas Afwerqiiti dhugaa isinitti maan Itoophiyaan ka ittiin bulaa jirtu sirna Eeltiraan ittiin bulaa jirtuun bulaa jirti sirna Eeltiraan ittiin bulaa jirtu hujitti hiikee ka hujitti oofaa jiru Biraanuu Naggaatii fi Andaargaachoo Tsiggeeti Isiyaas Afwerqii waliin ta'uudhaan abiyyii kanatu ajaja niitiin isaallee kanuma waan biraatti ittiin jirtu walumaa galatti gaafiin kaleessa wayyaanee gaafattan takkatti osoo isiniin deebisin aangorraa ka'uudhaaf deema abiyyiin Ahmad waan gaarii amma waa takkatti bichaa walitti dhaaman amma nuti oromoon dogoggora dalagamuudhaaf deemu jira amma bakka kanatti tokkoffaa oromoon har'a waan takkasitti himaan waggaa 1,000 gabroomi waggaa 1,000 gabroomi oppodiyoo keessa warra maqaa oppodiyoo dhaatee har'a oromoo tajaajilaa jiru kana keessa abadan qaqqalamnee lafarraa saabanna malee tokkochi bakka nun bu'u jijjiiramni fedhe yoo dhufe akka kaleessa abiyyi Ahmad bakka nu bu'e san hin fudhannu keessaaf alaan tokkummaadhaan kanarratti haa qophoofnu waadaa ta'uudha qaba jaran waadaa ta'uudha qaba isinii galee waadaa ta'uudha qaba homa fedhe yoo ta'e jijjiiramni dhufe yoo addunyaan tuni mootummoota ilmaan oromoo keessaa oppodiyoo keessaa nam tokko dhufee oromoo bakka bu'uudhaaf deeme kottoonfannee balaaleffanna waggaa kana gaafa jalqaba abiyyiin dhufu jawaar qofa balaaleffate warra amma booda dhufu ammoo oromoon hundi tokkummaadhaan balaaleffanna lammaan magarsaa jettan nutti as deebisanii abbaa fedhan boollaa kaasanii fidanii oromoo bakka bu'u nam tokko amma booda oromoon nama isaa ta'uun beeka oromoon nama dhugaa isaa deebii isaa deebisuun beeka kanarratti tokkummaan walii haa gallu warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis kanarratti walii haa gallu tokko kana wanni irratti dalagamuu qabu kana oromoo ati har'a yoo humna qabaatte gaafa mootummaan ce'umsaa dhufu gaafa abiyyi Ahmad kana addunyaan kararraa qabdeeyyuu mootummaa ce'umsaa kaayachuudhaaf ebaluun qaba jettee mormuu dandeessa yoo har'a jabaatteedha yoo har'a kottoonfattee akka ilmoo dhiiraa takka ciniinnattee waa lafaa qabaatte gaafa addunyaan waan akkasii godhuudhaaf dhufte naayi kun ta'uu qaba jettee addunyaa jira dhaabachuu sirra jira kanaaf har'a qophaa'uu nu barbaachisa nuti abiyyi Ahmad qofa irratti duuluu hin qabnu humna keenya jabeeffachuudha qabna humna keenya jabeeffachuu qabna wayita jennu warra bosona jiru san ijoolleen teenna dargaggeessi biyya keessa jiru jalmarroo waamicha isinii godhaa jira waamicha isaa kabajaa dhaqa waamicha isaa kabajaa dhaqa isinii ka biyya ijaaruu qabu isinii ka oromiyaadhaaf wareegamuu qabu isinii ka oromiyaa duratti oofuudha qabu ijoolleen teenna dargaggeeyyan jechuudha warri biyya alaa jirtu hoo waan rabbisitti kenneen bira dhaabadhu amma abiyyii fi waraanni adda bilisummaa oromoo juntaa wayyaanee jarri jedhan sun tokko ta'ee jira akkaataa itti tokko ta'e anatu isinitti hima abiyyiin Ahmad amma booda qarqaarsa alarraan argatu birrii biyya keessaa gibira uummatarraa funaanu malee qabadhaa dubbiin tana bara qarqaarsi tokko biyya Itoophiyaa jedhamtu saniif wanni saantibiin takka biyyi kennitu hin jirtu tuni waan guddoo birrii gibira uummata keenyarraa funaanu qofa wanni abiyyi Ahmad qabu kanarratti maaltu ta'uudha qaba waraanni adda bilisummaa oromoo ummata isaa darajaasisee oromiyaa kutaa 11 keessatti ummata oromoo gibira gaafachuudha qaba kana namni marti irraa dubbachuudha qaba wanni sodaatan takka illee hin jiru gibira kafalamuudha qaba waraana adda bilisummaa oromooti raayyaa ittisa biyyaa oromooti oromoodhaaf wareegamaa jira oromoodhaaf du'aa jira oromoodhaaf badaa jira wanni gibirri inni isaaf hin kafalamneef hin jiru gibira gaafachuudha qaba waraanni adda bilisummaa oromoo gibira mootummaan akkuma mootummaan Itoophiyaa nama ajjeesaatuma uummata irraa guuru kanatti gibira sassaabuudha qaba kutaa 11 keessatti gabareen kenna gibira kaardii muree
waraana adda bilisummaa Oromootiif galiin galuudha qaba. Kana irratti dalaguudha qabda warri biyya keessa jirtan ilmaan Oromoo taatanii ilmaan qaqqaalii jira biyya keessa. Ka lubbuudhaaf sodaatee hidhaa sodaatee mataa qaqqabatee taa'aa jiru. Kanarraan deebisee ammoo kana dalaguudhaaf waraana adda bilisummaa Oromoo ka Oromiyaa kutaa hunda keessa jirtan ejjennoo keessan jabeessitanii leenjiin jabaachuudha qaba. Mootummaa ce'umsaa dhufuudhaaf deema. Addunyaan Abiyyi Ahmad kararraa qabuudhaaf deemti. Gaafa Abiyyiin Ahmad kararraa gore dirqama waa qabaachuu nu barbaachisa nuti. Waa qabaachuu nu barbaachisa. Xal jennee ammallee dhufee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el nu bulchuun qabu. Ofirraa qaraakkaruudha qabna. Ta'uudhaan qabu. Ta'uun qabu jennee dura dhaabachuu qabna. Abiyyiin deebistee namicha addunyaan namicha ammaan isiniin jedhu kana Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kun dhufee mootummaa Itoophiyaa ta'uuf deema namichi kun. Qabadhaa dubbii kana. Abiyyiin Ahmad kararraa gorraa wanti martiin jijjiirama bara. Wanti martiin jijjiirama. Warri har'a akkanatti abiyyi jedhu kun marti. Abiyyitu biyya diigee, abiyyitu biyya akkas godhee, abiyyitu biyya akkas balleessee, abiyyi irratti duulu bara. Abiyyi irratti duulu. Abiyyi irratti duulu. Muluun isaa bara. Haga Shimallis hin bahutti. Anatu isinitti makan. Osoo har'a abiyyiin kararraa godhe diqqaa guddaan maal namichi biyya kuffisee dhabe. Namichi biyya qilee kaayee dhabe. Namichi biyya dhabamsiisee dhabe. Warri har'a bara abbichuu ati rabbi jedhuun ati goofta. Si malee namni hin jiru. Wallahi warri har'a akkana jedhu kuni osoo abiyyiin akkana diqqoomesii kararraa maqe kaqilee kaayee dhabe rabbi dhaba isa godhe baguma rabbi dhaba isa godhe jedhan. Hin beekaa barseera oppodii oottu kana. Warri namaa erga muujiin isaa kanuma wayita ati kararraa gorte qaata qayyaramee ka dhufe sanitti dabalame jechuudha. Kanaaf jaran Oromoon dogoggoruudhaan qabu. Tokko kana adda durummaadhaan waraana keenya bosona jiru jabeessu nurra jira. Ummanni keenya ummanni Oromoo ammoo gibira kafaluudha qaba woboodha. Gibira kafaluudha qaba. Woboon har'a isin baraaraa jira. Nasbee teessan ta du'aa jirtu dhiiga keessan wayita finxaaleeyyiin sirna durii deebisuudhaaf deeman uummata keenya ajjeesu gumaa baasutti jira. Kanaaf gibirri waraana adda bilisummaa Oromootiif sassaabamuudha qaba. Abiyyi Ahmadii fi woboon tokko har'a. Abiyyiinis alarraa waan takkan argatu qarqaarsi isaa alarraa hin jiru gibira biyya keessaa sassaabu qofa. Qamadii yoo ta'e jaalmarroolleen gara fuulduraatti fotoo kaasee poostii godhuu hin danda'a. Oromiyaan ta biyya hundaati ta Abiyyi qofaa miti. Oromiyaan teenna hunda Abiyyiilleen qawwee maan qabatee irra shaallalaa jira malee jaalala isaa qabateeti miti kadhaqee biyya Itoophiyaa san keessa deemee dachii teenna Oromiyaa fotoo kaasee Facebook irra gadhiisu dachiin sun teenna jaalmarroonis silkii isaatiin fotoo kaasee kunoo qamadii gadhiisuu danda'a. Maaliif Oromiyaan teenna hunda ta Abiyyi qofaati miti. Wanni inni fotoo kaasee poostii godhaa jiru sun dachii teenna badhaatu Oromiyaan uumamaan magariisa waan Abiyyiin amma magariisa godhin qabu. Kana tokko sirraa'uudha qaba. Kana irratti jabaattanii dalaguudha qabdan keessaaf alaan jechuudha. Keessaaf alaan mootummaan jijjiiramaa dhufuudhaaf deema. Mootummaan ce'umsaa dhufuudhaaf deema. Warroonni akka Shimallis akka qixxaa eelerraati wayita Abiyyiin kararraa godhe galabbaxamanii namicha dhufe san ta'u jarri. Ila hojii oppodiyooti kun jarana qabadha. Oppodiyoon Abiyyi jaalatteetii miti. Qoonqoo isii makiina argatte mana argatte abbichuu jedhaanii jalaa waa butachuufi. Gaafa Abiyyiin kararraa godhe akkana galabbaxama martisa. Abiyyiin biyya diige Abiyyiin biyya salphise duula isa rabbanan inni kararraa godhee beekanii bar. Inni kararraa godhee beekan itti duulu bar. Hundi isaa itti duulu. Nama dhufe san akkasii hin jiru situ ceesisa biyya kana. Goonni akkasii hin jiru. Wayita san illee namni biyya nyaachuudhaaf deemu jaruma kana jechuudha. Uummanni keenya kana beeku sirra jira. Tokko kana. Inni bira wanti nu furmaata itti godhuudha qabnu. Mee yaada kiyyallee asumatti sinirraa gabaabsa. Wanti biraa wanti nu furmaata godhuudha qabnu. Rakkoo nu keessa seentee jira. Rakkoo nu keessa seente warra biyya alaati. Diyaaspooraan keenya. Waa'ee hayyoota keenyaa irratti jechuudha. Oromoon hayyuu baay'ee ala kana qabda. Warra lakkooynee fixuu hin dandeenye. Kanu maqaa isaanii beeyne, kanu maqaa isaanii beeyne. Hayyoota keenya warroota akka Tsaggaayee Araarsaa, Itti Aanaa Habtee, Iskeel Gabbisaa, Biraanee Masqal dabalatee nama baay'eedha namni lakkooynee fixuu hin dandeenye. Warri kuni akkasuma deebisee akkuma kanaan dura tuyne waa'ee miidiyaa OMN irratti rakkoo jiruuf gadi teettanii balbala cufattanii ilalaal balbala keessan cufattanii akka yeroo gabaabduu keessatti araara nuu buustanii nu gammachiiftan isin eeyinaa jechuu isin. Maaliif? Isin martuu qabsaayota Oromooti. Isin martuu nama mana tokko qoraan cabsu namni wal loluun inuma jira zanni waliin baduun inuma jiru aadiidha jiran waa walirraan ajjeefne rakkoo keessan ka jiru jaarsa tulaalee furmaata itti godha. Kanaaf adaraa hayyoota teenna warra biyya alaa kana keessa jirtan warri Oromoodhaaf agarraatitti bifa keessan hin jijjiiratin. Warri manaaf jecha bifa keessan hin jijjiiratin. Warri birriif jecha bifa keessan hin jijjiiratin adaraa rakkoo keessan ta jirtu gizeen balbala cufattanii karra cufattanii
mari'attanii yoo wal miitanillee keessatti miidhaa saniif jaarsi miidhama keessan isin ilaalee akka fixattan barbaan kama dhugaan jechuudha. Gizee kanatti gizee hayyoonni kenna fuula walii guurtanii miti. Gizee isin bakka takka teettanii walii waan tokko nuu dubbattanidha. Nuti kanaaf jecha miidiyaa kenna miidiyaa jaalannullee waa jechuuniin nutti ulfaata. Haa ta'u garuu waan hundaayyuu waan saba Oromoo kana miidhu waan argine numa dubbanna. Ani wanni jechuu barbaadu hayyoonni kenna maaloo gadi ta'a mari'adhaa araara buusa. Jaarsoleen teen warri akka sheekolee taatanii ka Ameerikaa keessa jirtan ka Ingiliiz keessa jirtan jara kanaa walitti fixa. Rakkoon anama namaa wal loluun hin danda'a. Namumaa waliin na araarsan. Dirqama bakka fakkeenyaaf hayyuun tokko walitti komatee namni waan tokko yoo komatee ima illi killee wali qabataa ima wali aareellee wanni sun ta'uun qabu jedhee ima godha. Rakkoon qabu kanallee isinirra laallu. Garuu amma gizee kanatti gizee iskeel gabbisaatii fi hayyuun tokko ka OMN irra ejjatu fuula wali guuruu miti. Gizee itti aanaa haftee fi hayyuun tokko hayyuun miidiyaa OMN keessa hojjetu fuula wali guuruu miti. Naayin kuni ta'uudhaan qabu. Furmaata nuu fidaa waan kana. Osoo waan biraatitti seeniin jalqaba waan kana fala itti nu barbaada. Jaarsoleen teenna jaran. Jaarsi kenna dubbii jaarsi hin dadhabuu bara. Waan maraayyuu jaarsa fixa jaran. Rakkoo dhuunfaa keessaniin jiru maaliif hin araaramne? Maaliif yoo waan ulfaataa ta'e kaasaa kafalamee ebalutu natti miidhe ebaluun na balleesse maarree jaarsa situ itti balleesse gatteettanii yoo miidhama guddaallee ta'e kaasaan kafalamee jarri kun walitti haa fixatani. Maaliif kana jedha beeytani? Jarri kuni haa xiqqaattu haa guddattu waan badaa dubbataa hin jiran. Ufii isaaniitii zannii walii qaban gara qabatanii kallattii hundaan gara Facebook isaaniitiin haa ta'u gara miidiyaa Oromoon irra miidiyaa hedduu qabdan. Keelloo miidiyaa, OMN, Kuush miidiyaa, Oromoo 11 miidiyaa tokko gosaa qabdu. Shubboo miidiyaa kana mara irratti dhuftanii yaada keessan Facebook keessaniin alattuu dhuftanii ibsachuu dandeessan. Garuu waan kana irratti wanni isin badaa waan Oromoo dubbattan hin jiru. Isin martuu Oromoodhaaf qabsooftan. Isin martuu rakkina Oromoo dubbataa jirtan. Yoo an argu iskeelis Oromoo dubbata. Itti aanaallee Oromoo dubbata. Warri OMN irra jirus Oromoo dubbata. Warri komii walii qabus Oromoo nuti tanuma isinirraa barbaanna. Garuu rakkoon keessan ka jidduu keessan jiru nu miidha. Jaran alaa hayyuun kee lamaan walii yoo bu'e qabsoo teetiif gufuudha. Hayyuun kee lamaan namni ati jala deemtu suni wal gaacha'ee taanaan san addaan dhoorguu sirra jira jalqaba. Gaafa san bakka takka deeffatte qabsoo kee fuulduratti deemta jechuudha. Kanaafi adaraa isiniin jenna sheekoleen jaarsoleen isin caalan beeynu rakkoo hayyoota keenya jidduu jiru fura. Fura bakka kamuu kan jiru waa'ee Oromoo keessa seenaa jiran maaliif ni jaarsa jechuun bar mootummaadha bar. Mootummaa of danda'ee bar jaarsa jechuun. An nama tokko yoo miidhe miidhama nama saniin irraa kaasaa kafalee nama saniin na araarsa jaarsa jechuun akkana. Warra kolkolee qoshaashaa nama arrabsuu malee waa takka hin beeyne ka yoo ati as bayii fuula kee mul'ifadhu akka dhiiraa haasa'e jettuun amma takkatti asandaaboo jegnaadha. Dhugaa isinitti himaan gootitti sodaa namaan qabdu as baatee waan barbaadde jettee nu arrabsiti jechuudha. Nam tokko ana arrabsuun dadhabu garuu asi fuula isaa asin baasu sun amma dhiira moo beera jennaan. Amma namni akkasii suni dubartiidha moo dhiiraati. Wayita silkii kee qofa wanni keettee footoo kiyya of dura keettee ana yookaan waan argite na gootee na arrabsitu ati dhiira moo dubarti. Yoo dhiira taate akka dhiiraa as bahi waanaan jedhi. Yoo ammoo waa sirra hin jiraanne sagalee dhiiraa qofa qabaattee jalli kee dubartii ta'e yeroo har'aatiitti dubartiin hin sodaattu takkatti asandaaboo fakkeenya godhuu siin jedha warri afaan kee qofa rabbi sirra kaa'ee baxbaxbaxbax jettu wata waatta. Sine jegnaa kaone as bahi akkanaa kanatti dubbadhu. Isin beeyna nam tokko dhiira of fakkeessitanii akka beeraa hunda jala teettanii wat hin jedhina. As bahi na arrabsi kallattiidhaan na rakkoo yoo narraa qabaatte. Yookaan ammoo shinshinii godhattee shinshiniin godhanne dhiira goda keessa teettee namaan waan jedhin. Rakkina narraa qabdu dhuunfaadhaan kallattiidhaan as bahi fuula keesses ilaalla. Gurraacha moo diimaa moo bineensa moo namaa keetu sagaleen wasaanyi miti as baatee kallattiidhaan namaan waa jechuu barbaachisa. Ergaa kiyya kun hunda keessan warra kaameeraa jala dhokattanii nama arrabsitan hundi achumatti onnee keessan laaluu isinirra jiraata. Namni kaameeraa sodaatu namaan waa jechuun hin barbaachisu. Jalqaba kaameeratti as bahii fuula keellee mul'ifadhu diqqaa guddaan si haa argu. Oromoon addunyaarra jiru kun marti si haa argu. Nama akkamii akkati taate sheexaana taataaf nama taataayyuu sin beekan yerra. Hundatti achi qabee kaameeraa nama arrabsa. Ni galee kana wanni jiru. Kanaafi hayyoota teennaa walitti araarsaa Oromoo si rabbitu si iyya, si rabbitu si lola, si rabbitu si qabsaaya. Dhugaa qabda. Abiyyi Ahmad injifattee jirta.
injifatte Oromoo har'as boorisin injifatta hin shakkin. Filannoon kun hin godhamu qabadhaa kanallee filannoon kun hin geggeeffamu. Filannoon Abiyyiin godhaa jiru kun tasumallee hin geggeeffamu kana amanaa. Filannoon kun waggaa du'a Hacaaluu Hundeessaa irratti deemee gale. Gumaa Hacaaluutti bahuudhaaf deemaa jechuudha. Argitanii waxabajjii keessa ajjeefame Hacaaluun waxabajjii 29tti du'e Haceen. Filannoon Biltsiginnaallee waxabajjii keessa. Kanaafuu gumaa Haceetu baafama waxabajjii keessa. Gumaan Hacee har'arraa kaasee itti fufee baafamuudha qaba. Kanaaf filannoon kun hin godhamu. Rabbiin kun oofee filannoo kana waxabajjii keessa waan seensiseef rabbitu beeka. Kanaaf iman godhamne filannoon kun. Dachii Finfinnee Hacaaluun keessatti nyaatame. Waxabajjii san irratti deebifamee filannoon sun achitti godhamu abadan hin ayyamu uummanni keenya. Rabbiilleen ammoo wayiif achiin ga'ee dhiibee sababatu jira. Rabbiin dachiif samii uume nu waamil keessuu waan baay'ee eeyinaa jechuudha. Waan baay'ee gumaa Hacee Oromoo ati har'a salphina guddaa salphatte. Dachii Finfinnee kaaree meetirii 2 bakka qabrii Hacaaluu Hundeessaa si dhoorgatan. Kaaree meetirii 2 la. Kaaree meetirii 2 Hacaaluu Hundeessaa itti awwaalannaa nuu kenna jenneeni warri bootaa abboota isaatiif deebi'uu barbaadu. Yaa abbaatochi bootaan hin mallisaallee warri jedhu hin kennamu Hacaaluun du'ee banna malee Finfinnee keessatti siidaan isaas hin ijaaramu. Bakkeen awwaalchaallee Hacaaluudhaaf hin kennamu jedhanii fuudhanii Ambootti awwaalan. Kanaaf Oromoo wayita Hacaaluudhaaf kaaree meetirii 2 bakka awwaalcha isaas dhoorgatan. Finfinnee shaggartii Hacaaluun jedhaa ture. Ani Finfinnee du'a jedhaa jiru Hacaaluun dachii inni irratti wareegame awwaalcha dhoorgatan. Kaleessa uummata Amaaraatiif galma aadaa Amaaraa jedhamee kaaree meetirii 42 uummata Amaaraati galma aadaa Amaaraa jedhamee uummata Amaaraati kenname. Sabboonaa Oromoo, ija Oromoo, qalbii Oromoo jirtuu duuba san hin dhagaamu warra nuun jedhu har'a sagalee isaa nu dhabsiisanii yaadannoo isaa magaalaa Finfinnee handhuura magaalaa guddittii dippiloomaasii addunyaa keessatti magaalaa inni keessatti wareegametti iddoo kaaree meetirii 2 nuu kennaa inni ni dhabne. Har'a Oromoo ati hin jirtaa dhuguma rabbii hin jirtanii? Dhuguma rabbii Oromootu biyya bulchaa jira. Dhuguma rabbii Oromootu biyya san hoogganaa jira. Adaanech Abeebee Hacaaluudhaaf siidaa maan ijaarin? Shimallis Abdiisaa Hacaaluudhaaf siidaa maan ijaarin dhuguma dandeettii qabda? No. Isin Abiyyi tochi isin kaaye. Wanni Abiyyiin hin barbaanne takkallee hin taatu. Shimallisiifis hin aaruwan itti. Adaanechiin ittiin aaruwan. Maaliif? Abiyyitu achi kaaye yoo Abiyyiin siidaan Hacaaluu haa ijaaramu jedhe qofa ijaarama. Yoo Abiyyiin siidaan Hacaaluu Finfinneetti ijaaramu jedhe hin ijaaramu. Kana wanni jiru jedhan. Gowwaa taanee Adaanechi Amaalee kanuma wanni isiniin jechuu barbaadnu Oromoo yoo jiraatte hin jirra jechuu sirra jiraata. Yoo jiraatte hin jirra yoo hin jiraanne ammoo hin jirru. Tanuma wanni isinirraa eegamu. Kanaafi nuti waa baay'ee jira wanni isinitti himnu kana caalallee jiru yaa jaran. Rakkoo dhugaa jirtu isinitti himna isin ammoo dhugaan fudhattan. Dhugaan jirtu tanuma warri Hacaaluu siidaan isaa akka Finfinneetti hin ijaaramne godhe kaaree meetirii 42 uummata Amaaraa galma aadaa Amaaraa Finfinneetti akka ijaaramu ayyama godhame. Oromoo Amaaraa galma aadaa Amaaraa santu sii caala moo siidaa Hacaaluutu sii caala? Ati akka Oromootitti yoo deemte. Anaaf siidaa Hacaaluutu naa caala. Galma aadaa Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa ijaaramu ana akka kiyyatti hin ayyamu. Ani ka barbaadu artistii keenya jaalatamaa kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa handhuura magaalaa Finfinnee keessatti siidaan isaa ijaaramee diqqaa guddaan dhaqee achitti akka isa daawwatu kana wanni an barbaadu. Saniin gara kaanitti ani waan takka hin barbaadu. Kanaaf Oromoon dammaqaa jedhan ufuma keessanii iyyuu isinitti dhagahamuu qaba. Zabana qaroominaa kana keessa zabana akkana teknooloojiin guddate kana keessa zabana diqqaa guddaan rakkoo jiru isinii himu kana keessa OBN qofa laaltanii hin dogoggorina. OBN qofa laaltanii shawwadamina. Miidiyaa OBN qofa taate biyyattiin miidiyaan biraa dabarsuu hin danda'u. Kana mootummaan kaleessa dubbatee jira. Ayyoo miidiyaa kiyya qofaan waan ofii barbaade qofa gabaase ani shororkeessaadha jedhaa ture mootummaan kun kaleessa. Dubbiin sun dhugaa ta'e irraa biyyi nama shororkeessaadha. Ka jedhee dana osoo hin taane addunyaadha. Inni shororkeessaa jedhaan Jaalmarroo shororkeessaadha jedhaan waraana Tigraay addunyaan ammoo Abiyyiin shororkeessaadha jetti. Kamtu sirri? Ka addunyaa kanatu sirriidha jechuudha.
Woboon shororkeessaa miti. Woboon falmataa sabaati. Woboon Oromoodhaaf wareegamaa jira. Saantibii takka osoo Oromoo irraan fudhanne, gibira tokko osoo Oromoo irraan fudhanne, bilaashatti Oromoodhaaf du'aa jira waraanni adda bilisummaa Oromoo. Kanaafi warri ala jirtan waraana adda bilisummaa Oromoo tumsaa hayyoota keessanii sagalee ta'aa. Oromoo tokkummaan kenna haa deebi'u hayyoota kenna jaarsolee waan rakkoo isaan jidduu jiru barbaadanii akka walitti araarsitan kanuma isiniin jenna wanni biraa wanni jennu illee hin jiru tokkummaan Oromoo bakka takkatti haa deebi'u. Oromoon ammoo sa'atii kanatti amma sa'atii addunyaa mootummaa kana qabdee gara birii oofaa jirtu kana keessatti Oromoon karra cufatee maal ta'uu qabnaa? Akkami socho'uu qabnaa? Nuti dhuguma maali? Wanti nu gaafataa jirru maali? Mootummaan kun waan nu gaafanne deebii nu kenne. Oromoo atillee kanaaf gaafachuu qabda bar. Abiyyi Ahmad waliin dhaabachuudhaaf Oromoon Abiyyiin Ahmad deebii Oromoon gaafate nu deebisee jennee u gaafachuu qabna jalqaba. Waggaa sadiibi Abiyyi Ahmad waliin dhaabanna yoo jennee murteessine mee Abiyyiin maan nu godhe haa madaallu. Abiyyiin Oromoodhaaf Jawaar hidhe. Abiyyiin Oromoodhaaf Baqqalaa hidhe. Abiyyiin Oromoodhaaf Daawud Ibsaa uggure. Abiyyiin Oromoodhaaf Profeesar Maraaraa ari'e. Abiyyiin Oromoodhaaf Hacaaluu ajjeese. Achi haa tarruqa. Abiyyiin Oromoodhaaf maal godhe? Abbaa biyyummaa sii deebise. Finfinneen ta Oromoo taate. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e. Daangaan Oromiyaa sararamee hidhaaf ajjechaan sirraa dhaabate. Yoo kun marti sirraa dhaabate Abiyyii deeggarra. Bakka kun hin jirretti wanti Abiyyi waliin dhaabattuuf takkallee hin jiru jechuudha. Wantummaan ati Abiyyi waliin dhaabattuuf takkallee hin jiru. Abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu. Ejjannoo kee qabaadhu dhugaa of duratti ilaalii dhugaa qulqulluu deeggari. Yoo Abiyyi waan amma jenne waan kaleessa Oromoon gaafate keessaa gaafii takkatti deebii argate. Baay'ee iyyuu miti hin deemina baay'ee. Wama Oromoon kaleessa gaafate keessaa deebii takkatti wanti argate yoo jiraate Abiyyi waliin dhaabata Oromoon. Bakka kun hin jirretti Abiyyi waliin dhaabachuun kee bu'aa siin qabu Oromoo. Abiyyi waliin ka dhaabachuu qabu uummata Amaaraati. Akkuma waliin dhaabataa jiran kana jechuudha. Maaliif? Amaarri waan barbaade argate kaleessallee gaafii gaafataa turan. Tokkoffaa gaafiin isaan gaafatan Jawaar haa hidhamu, Hacaaluun haa ajjeefamu, Finfinneen nu murtaa'uudha qabdi jedhanii kan numa gaafataa ture uummanni Amaaraa. Wanti isaan gaafatan hundi godhame. Tokko Jawaar haa hidhamuudha. Lama Hacaaluun haa ajjeefamu. Sadii Tigraay irratti lolli haa banamuudha. Uummanni Amaaraa kaleessa kana gaafate. Kanaaf uummanni Amaaraa Abiyyii deeggaraa bar. Mee waallee isin haa yaadachiifnu jiran. Uummanni Amaaraa wanni galgalaa ganamaa Itoophiyaa jedhuuf Abiyyi Ahmad kana gaafii gaafatanii gaafii isaan gaafatan hunda deebii itti kenne. Tokko Jawaar Mohammad Nurraa hidhi. Gaafii Amaaraa adda durummaan Abiyyi gaafataa ture kana tokko. Lammata artistii Hacaaluu Hundeessaa 4 kiiloomeetira aanee jedhu kana nurraa ajjeesi. Gaafii Amaarri gaafate lammaffaa. Sadaffaa irratti gaafa Jawaariif Hacaaluu kanarraa qaban Tigraay irratti lola nu labsi jedhan. Achi booda ammoo jalqaba osoo Tigraay biran gahin waraana adda bilisummaa Oromoo ABO shanee irratti waraana nu labsi. Kumaandi poostiin bulte Wallagga waggaa 3. Isa dhumaa irratti afuraffaa irratti lola Tigraay gaafate uummanni Amaaraa. Walqaayitti Tagadee, Aksuum, Shiree, Salaklakaa, Maarree jedhee Abiyyiin haasa'u kana dachii kennaa Aksuum dhaynee xaasaa abboota kennaatiin dhuguu qabna jedhanii Abiyyi Ahmad kakaasanii waan san hunda godheef Amaarri Abiyyi deeggarus dhugaa qaba. Yoo Abiyyiin kufe waliin kufan waan ta'eef jarra. Qabadhaa jiran. Abiyyi yoo kufe Amaarri wajji kufa bar. Namni irraa Abiyyi utubee deemaa ni jiru isaanii waan ta'eef. Kanallee amma sumatti addaan isinii baasa. Abiyyiin kufe taanaan Amaarri walumaan kufa. Namni biyya san bulchuu carraa qabu Oromoo fi Tigreedha. Dabratsiyoon haa ta'u Oromoo keessaa abbaa fedhe haa ta'u Oppodiyoon nun bulchitu. Oppodiyoon nun bulchitu. Namni biyya san bulchu namuma lama yookaan Jawaarii yookaan Dabratsiyoon. Amaarri abadan Abiyyiin kararraa gorraa walumaan karaa gora Amaarri. Kana qabadha. Uummanni Amaaraa Abiyyiin kararraa gorraa walumaan kararraa gora. Oromoon ati ammoo kana maraa keessa hin jirtu. Kanaafi hayyoonni kenna warri ala jirtan tokkummaan keessan nuuf wassaanyiidha. Isin wal ta'uun nuuf qabsoo addaati. Isin tokko ta'uun nuuf qabsoodha. Kanaafi rakkoo isin jidduu jiru furmaata itti gootanii Oromoon irra dhaabbata keellee gizee laallattu amma dhaabbata kee. Suufa kee akka itti uffattu, shaamisii kee akka itti kaawwattu, uffata wasaaka uffattaa, uffata xurii uffattaa fi uffata miicamee qulqullaa'ee uffattaa gizee laallattu amma. Maaliif? Amma dhaabbata tolfadha. Dhaabbata tolfadhu amma. Dhaabbata tolfadhu. Iddoo dhaabattu laalladhu amma.
Abiyyi waliin dhaabadhee akka uummata Amaaraatiif bada yoo jette dhaabbadhu waliin. Lakki an uummatuma Oromoo naa wayya. Oromoo waliin waan ta'e ta'a addunyaan namicha kana qabdee gafuruun hedduu. Sii galee tolaa ta'ii giddii ta'ii homatu dhufuuf deema. Nuti eessa dhaabachuudha qabna Oromoon lakki namicha kanarraa waliin dhaabachuu hin qabnu. Waliin dhaabanna yoo jettan akkitti hojii dhaabattan hin qabdanii bara. Gaafii takkatti deebii siin deebisne abiyyiin. Gaafii takka. Gaafii takka isin waan kun nagarii hin qabne. Waan kun nagarii hin qabne Hacaaluu Hundeessaa Finfinnee irratti siidaan isaan waa ijaaramu jettanii dhabdan Oromoo.